boolee Itoophiyaa keessatti nama baay'inni 60 ol ta'u mootummaan Itoophiyaa viizaa sanaan akka biyya keessaa hin baanee fi dhibbaan dhibbatti dhorkee jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warroonni amantii biraa jalqaba irratti viidiyoo kana like, share, copy link godhaatiin dirqama lammummaa, dirqama namummaa, dirqama obbolummaa baay'isiniin jedha. Itti aansee tana dura akkuma namoonni hedduun miidiyaa irraa sagalee ta'aa turanitti dallaalonni karaa seeraan alaatiin namoota Itoophiyaa irraa gara biyyoota Arabaa kana fiduun lammiileen keenya hedduun akka rakkataa jiran, akka hojii dhabanii maraatutti jiran, akkasuma mallaqa ofiitittis osoo hin oolin, yeroo ofiitittis osoo hin oolin akka rakkachaa jira hundi keenyaayyuu ni beeknaa jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa waan kana gadi fageenyaan qorachuudhaan tarkaanfii yookaan hojii eegalee jira jechuudha. Sunis maal isiniif fakkaate? Namoonni tana dura dallaalonni biyyoota Arabaa kanarra ta'anii namoota visa employmentii yookaan private visa kanaan nama 10 20 15 biyya Itoophiyaa irraa gara biyyoota Arabaa karaa seeraan alaan fidaa turanii amma kaleessa irraa eegalee namoonni akkasitti visa privateetiin yookaan visa dhuunfaatiin dallaalaan walii galanii biyya irraa bahaa turan. Boolee Itoophiyaa keessatti nama baay'inni 60 ol ta'u mootummaan Itoophiyaa viizaa sanaan akka biyya keessaa hin baanee fi dhibbaan dhibbatti dhorkee jira jechuudha. Kana booda namni viizaa akkasiitiin biyyaa bahuu akka hin dandeenye, akkasuma imbaasiin biyyoota garaagaraa kan Itoophiyaa keessa jiru viizaa akkasii akka approve hin goone dhorkamee jira jechuudha. Kanaafuu kana booda namoonni dhuunfaadhaan dallaalaanis haa ta'u namoota biraatiin walii galtanii viizaa mallaqa keessaniin bitattan kana booda gonkumaa biyya sana gadhiistanii bahuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafuu mallaqa keessan akka hin nyaatamne asiin dhaamsa isinii dhaamuu barbaada. Namoonni kana dura viizaa baafattanii harkaa qabdan yoo danda'ame karaa harka mootummaatiin COC baradhaatii eega COC barattan booda waraqaa ogummaa isin ittiin leenjitan sana mootummaa irraa erga fudhattan booda haala sanaan imbaasiin biyyaatti deemtuu sun si approve gochuu danda'a. Sanaan ala garuu akka durii oluma kaatee callistee mallaqa keetiin viizaa bitattee ol kaatee biyya barbaadde sana deemuun dhibbaan dhibbatti jala muramee dhorkameera waan ta'eef bilaashatti dallaalaan sobamtee nama dhuunfaadhaan sobamtee mallaqa kee akka hin nyaatamne siin jedha. Inni biraa namoonni karaa seeraan qabeessaan biyya Arabaa deemtanii hojjechuu barbaaddan jalqaba viizaa barbaaddachuu osoo hin ta'in kan isin qabdan jalqaba ogummaa qabdaniin mootummaa irraa COC barattanii waraqaa leenjii ittiin xumurtan san harkatti qabachuu qabdanii jechuu. Sana booda viizaa dhuunfaanis haa ta'u viizaa karaa mootummaatiin biyyarraa dhuftanii dalagachuu dandeessanii jechuu. Ispeeshaalii namoonni viizaa dallaalaatiin gara Dubaayii fi gara Kuweetii dhufaa jirtan kan viizaa qabattanii harkaa qabdan naamanaa yoo COC hin qabaanne garri isin sochootan takkaa'u hin jiru. Imbaasiinis viizaa approve isiniin godhu, booleenis isiniin dabarsan, akka duraa dammoo Keeniyaadhaan Sumaaleedhaan deemuun hin jiru. Viizaan kee approve sii ta'u malee. Kanaafuu bilaashatti mallaqa kee akka hin nyaatamne bilaashatti akka viizaa argadhe jettee lafan dhiinnee siin jechuu barbaada. Dallaalli viizaa tokkoo miti viizaa 3 osoo sii baasee sii ergee waa takka gochuu hin dandeessu jechuu. Kanaafuu of eeggannoo akka gootan isiniin jedhaa. Booleedhaa nama deebisuu jiranii boolee sana keessatti viizaa keessana wajjin siistema irra si galmeessanii jennaani sana booda viizaa sanaan biyya sana keessa bahuu hin dandeessu waan ta'eef kanaafuu of eeggannoo godhaa. Mallaqa keessan hin nyaataminaa. Viidiyoo kana like, share, copy link godhaa. Sagalee keenya kan namoonni hedduun miidiyaa kanarraa akka lammiileen keenya hin nyaatamneef akka obboleeyyan keenya hin nyaatamneef iyyaa turre fala argate fakkaataa
hundi keessanuu viidiyoo kana like share copy ijoollee haaraa Itoophiyaadhaa gara Dubaay dhufuudha jettanii shirshirraa jettan paaspoortii birrii guutuu dide jettanii asii fachi kaatanii qarshii walitti guuraa jirtan. Adabadhaatii qarshii keessan maradhaa akkuma kennuudha kaatanitti deeffame qaddaa deebisaatii jechuudha. Maali yoo jettan booda qarshii kuma dhibba afurii nyaatamee badee jettanii kan duraan boonu jechuudha. Kunoo isinitti maalirra dhaggeeffadhaa qalbitti hin jiru. Okay? Amma nama haaraadhaa fi viizaan laatamaa hin jiru. UAE maratti kan. Guutumaa guutuutti namoota Itoophiyaatiif maaliif yoo jettan namni baay'atee gimmaashni qaraamaa seenee gimmaashni mindaan dhowwatamee gimmaashni immoo qabamee mana hidhaatti guurramee kanaaf jecha viizaan laatamaa hin jiru. Uummanni qaraamaa keessa jira gimmaashni jechuudha. Maal gimmaasha maybe namni amma haggaawii ta'ee biyya kana keessa jiraatu nama kan baay'ate parsantii 100 keessa harka 3 yoo ta'e dhugaa dubbachuuf taa'anii jechuudha. Dhugaa walitti himnoo ta'e shaakii adeegaa ajmaan namiyatu Itoophiyaa biraa sanitti fakkaata dhugaa dubbachuutan hundi isaanii immoo akkamitti jiru iqaamaa hin qaban warra qaraamaa keessa garee kun jirtu jechuudha. Kanaafuu biyya keenya miti Itoophiyaan jirru kaa'e biyya namaa keessa immoo seera kabajnee waan godhaa jedhan goonee waan isinirraa eegamu hunda goonee waan isaa irraa eegamu waan godhan jedhamee nu ajajan hunda gooneeti biyyummaa sana keessa jiraanna jechuudha. Kaalabalazaa wal gurree gara biyya keenyaa yookaan immoo gara mana hidhaatti okay? Namoonni irra nu darbu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal isin jechuudha baay'ee sana qalbii isaati. Sassaabamaatii qarshii keessa walitti qabadhaatii waan tokko hojjedha biyya keessan keessatti bakka. Hambaani dura baane homaa gochuu hin dandeenyu. Faayizoo beektu dur jechuudha shamara biyya arabaatti galte argee odoo garaan kiyyanan hee biyya arabaa kana tamanyee baatee raate. Akkuma obbolaa kiyya wajjiniin haadha kiyya wajjiniin bulittii wajjiniin bakka. Jireenya isaan jiraatan jiraadhee gammachuu isaan gammadee gaddi isaanii gadda kiyya ta'e isaa wajjin taa'ee bishaan isaan dhugan isaa wajjin jiraadhee sila habeet gammachuu qosanitti himuu danda'u. Garuu waan kaleessa darbe waan ta'eef har'a immoo duubatti deebisuu hin danda'amu. Darbeera waan ta'eef. Kanaafuu nama amma immoo bakka kaleessa nuti turre yaada kaleessa nu yaadneetii biyya kana dhufne sanii asitti mindaan keeti ji'aan argattu baay'ee xiqqoodha. Guyyaa naggaadee miti qarshii akka barbaadetti argattu kanaafuu akkasitti yaaddanii hin dhufina biyya kana. Birriin mukarraan qalaxxafamu ji'a eegdanii fudhattu. Ishiin immoo waliin geessu birriin biyya kanaa immoo haasaan beeku barakumallee hin qabu. Mindaan kee baay'atullee mindaan kee baay'ee xiqqishuudha. Odoo barattee odoo mooyaa qabaattee yookaan mooyaa keetiin yookaan waan barattee saniin qaxaramteellee biyaansi mindaa gaarii argattaa. Mindaa gaarii argattu san immoo gizee gara Itoophiyaatti sharafamu maallaqa gahaa ta'ee si argamuu danda'a saniin immoo jiruu fi jijjiiruu dandeessa. So, mindaan ati biyya kanatti argattu baay'ee xiqqoo waan ta'eef mana namaa hojii gadhaan hojjetu waan ta'eef mindaan kee ol jedhu miti. Kanaafuu bakkuma jirtan isa kan jiraati yaadati hojii mataa keessanii uummadhaa. Sassaabamaa achi ta'a nuufillee hojii nu uumaa. Kalaas nutti dhufinaa isin hin barbaannu. Yoo isinii ta'ee yoo dandeessan ofitti nu fudhadhaa malee. Shuu haata. Baay'ee. Akkam jirta nagaa jirtu? Ummata Dubaay jirtan dallaala Dubaay akkam jirtu nageenyi keessan habadu jedhu nageenya hin qabdan isini hattuuwwan qoshaashawwan leebaa hullaa dhugaa isin jedha leebaa hullaa hattuu mara dallaala Dubaay yoo rabbi sodaattan ijoollee biyyaa fidanii birrii 450 480 380 irraa fuutanii fiddanii asitti ilma namaa mochisuun karaa gubbaatti mochisuun tagabiidha kun sirriidha. Rabbuu dhugaa isiniin jedha rabbuu biddee isiniin baasin gommaa makiina isinitti ajaju ammallee gommaa makiina isinitti ajaju waan biraan jedhan dhugaa rabbii maali kun ilma dhiiraa fiddanii asitti mochistu maal ijoolleen karaa keessattuu kan ajumaan magaalaa ajumaan sharjaa fujiiraa kan jirtan ijoolleen karaa deemaa bu'aa jirti. Isin biyyatti illee hataa turtani keessattuu ijoollee Oromoo dallala taasisan biyya kan keessatti maal abaarsa qabdu moo maal godha birrii 450 irraa fuutee asitti kanasitti karaa gubbaatti gattu maali kun? Hara rabbi sodaadha. Rabbi sodaadha yoo nama sodaachifata rabbi sodaadha ilmoon hiyyeessaa dhumaa jirti biyyattis dararamte asitti dararamti ijoolleen. Ada rabbi sodaadha
Aga rabbii sodaadha waan biraa sodaachuu baattan. Ilmi dhiiraan boochisina karaa gubbaatti liqeeffatee dhufa. Abbaarraa qotee gurguree dhufa. Gaafa boolee deemullee boo'ee haati isaa boochee abbaan isaa boo'ee jaalaleen isaa haati manaa isaa gaggeessiti. Itti boo'anii ta'u. Isin asittiin boochistu. Inde maarsii godha silkii jalaa cufta. Bilookii jalaa gooti ijoollee maal godha rabbi sodaattanii waggaa 100 jiraattaa asitti waggaa 100 jiraattu dhugaa rabbii isin jira waggaa 100 jiraattu. Meeqaan dhufte karabaatii kaawwatte attamis sii xumurame jasbaa mataa dhagaa amantaa fakkeessite suufii fattee asitti ijoollee irraa qarshii guurte sitti boochista. Takka takkaan isin beekna ijoollee duu shaarjaa jirtanii fi kan ajumaan jirtan. Walumaa galattuu dallaalaan higgaawii miti seera qabeessaa miti rabbii sodaadha. Rabbii sodaadha ijoolleen dhumaa jirti karaa gubbaatti keessattuu ijoolleen Oromoo dhumaa jirti dhugaa rabbiiti. Inde biyyatti namni waan biraa taasa asitti isin bare rasaasa hin ajjeesne malee ajjeestanii bare itti tokkossa hin ajjeefne malee isaa wayyaayu bara takkittiin duuta achitti biyyattuu si ajjeesanillee. Asitti akkamitti biyya ormaatti ijoolleen afaan hin beekne asitti karaa gubbaatti saamamti akkamitti duuti. Imboo ilmi dhiiraa hin boo'a. Ilmi dhiiraa rakkatu malee hin boo'u. Rabbii sodaadha dallaala Dubaay. Rabbi isinitti argu waan biraan jedhan. Rabbi isinitti argu ammallee. Abboo gommaa sinaa nyaatu. Ijoollee irraa guurtanii bar konkolaataa bitachaa jirtu. Ijoollee irraa birrii guurtanii bar niitii fuudhaa jirtu. Birrii ijoollee Oromootiin boochistee asitti konkolaataa bitattee ittiin deemta. Oolee fi ittiin oolte fi buluu kee maaltu sii beeka. Muwaalii maadariin taaqaalle attaaqamu. Aantee yaa cabarbarke mistin taagabaallee badaa bir. የወንድ ልጅ ታስለቅሳለህ እዚህ መኪና ገዝተህ እንደፈለክ ትሄዳለህ ትሞታታለህ በዛ ጎማ ትበላለህ በእርግጥነት የምነግርህ አዳምጥ ደላላ ዱባይ በእውነት የምነግራችሁ ይሄ መንግስትም ራሱ እርምጃ መውሰድ አለበት ሞቱማን ለዋን አከና ተርካን ፈረችሁ ጋር ይወጋን ሀፉ ጋር በቃ ዳበቺ ቆወን አከናኩን በዋጅረው ማነሲት ጆለን በዋጅርት ዱማ ጅርቲ ማለና አከናኩን salphina dhugaa rabbiiti kun keessattuu ijoollee Oromoo ammallee rabbi ibiddisna nyaata ammallee dallaan Dubaay ani waan biraan jedhu ammallee meelaala Shaarja meelaala Ajumaan Fujiira laala waan ta'aa jirtan ijoollee rabbi sodaadha ta'u kun ani waan biraan jedhu dafqi namaaf na isa leesin hin geessu dhugaa rabbi isin jedhan